Egaan daawwattoota keenya waan nu daawwachaa jirtaniif galata guddaa qabdu. Har'a waa'ee dhukkuba sukkaaraa yeroo ulfaa argamu irratti dubbachaa jirra. Pirezidaantiin waldaa dhukkuba sukkaaraa kan Itoophiyaa Dr. Abdulrazaaq Ahmad na waliin jiru. Dr. Abdulrazaaq Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaadha. Akkasumas endocrinologist yookaan sub speciality isaanii dhimma dhibee sukkaaraa irratti kan hojjetanidha. Isaanii wajjin turtii gochaa jirra. Egaa Dr. waa'ee maaltu saaxila nama baasa kan jedhu walii wajjin ilaallee jirra. Egaa yeroo ulfaa kan magaalaa haa dubbannu maybe baadiyyaa keessatti kun jiraachuu dhiisuu danda'a. Namoonni abbaan manaa baay'ee keerii gochuurraan kan ka'e nyaata isaan nyaatanii chaakoleetii, kireem keek akkasumas wantoota mimmi'aanii walafeeruun jiraachuu mala. Kanneen kun maybe saaxila nama baasu laata yookaan ergii dhibeen kun irratti argameeti kan isaan dhowwamuu qaban. Walii galatti nyaata fayyaadhaaf ta'u soorachuun yeroo kamittuu hin gorfamu. Nyaata fayyaa namaatiif namaa ta'u jechuun kan kuduraan itti baay'ate. Muduraa xiqqoo salaxaa akka jennu akka firaafiree jennee akka fudhannu. Muduraas xiqqoo fudhachuu, nyaata foon qabu hanga tokko fudhachuu, nyaata humna namaa ta'u kan akka qamadii of keessaa qabu, akka buddeenaa, akka daabboo kana fudhachuun barbaachisaadha. Garuu nyaata fayyaadhaaf namaa ta'u fudhachuun barbaachisa yogguu jennu nyaata hunda keessaayyuu gosa adda addaa keessaa nyaachuu barbaachisa. Nyaatonni biraa ka fayyaadhaaf namaa hin taane jiru yeroo kamittuu cooma nyaachuun, dhadhaa baay'isanii fudhachuun, waan akka kireemiin itti baay'isanii fudhachuun kuni waan gorfamuu miti. Dabree namni nagahaa tokko yeroo takka wanta akka keekii kireemii fudhachuun dhorgaa miti nama fayyaa qabuuf. Maaliif qaamni nama sanii waan san tajaajilee enerjii yookiin humna isarraa argachuudhaaf waan gahaa of keessaa qaba waan ta'eef. Namoonni garuu dhukkuba sukkaaraa qaban isa kana gonkumaa fudhachuu hin qaban. Maaliif sukkaara jaraa samaatti dabarsa waan ta'eef kana fudhachuu hin qaban. Maaliif amma yeroo dhukkuba sukkaaraa yeroo ulfaa kana arginu yeroo jalqabaa wanni gorsinu keessaa tokko nyaatumaan san sirreessuu yaaluudha. Kana ammoo yoo kana godhan taate kuni fiixa hin ba'u. Kanaafuu akkuma ati dubbatte yeroo hedduu wanta kana baay'essanii fudhachuun waan dhokatee lafa jala ture ka qaamni ufiin kontirool godhaa ture yoo kana itti dabalaa deeman ol baasa sarfees godha. Kanaafuu yeroo hunda kana dabalanii fudhachuun yeroo ulfaatis haa ta'u yeroo kaanis hin gorfamu. Egaa yaalli namoonni already dhibeen kun gestational diabetes yookaan immoo dhibee sukkaaraa yeroo ulfaatti dhufes ta'uu danda'a. Maybe akkuma sila jettan immoo 126 ol ta'ee kun dhibee sukkaaraati jedhamee beekamu yeroo ulfa ta'an immoo jarreen kun maal gochuudha kan isaan qaban yookaan yaalli isaaniif godhamu maal fakkaatame Dooktar? Yaalli dhukkuba sukkaaraa walumaa galatti tokko nyaata sirreessuudha. Inni kuni kan jalqabaati barbaachisaadhas. Sadarkaa kamittis yoomittuu waan godhamuu qabu. Nyaata sukkaara namaa ol dabalu, nyaata sukkaara qajeelaan itti dabalanii nyaatan. Shaayii sukkaaraan dhuguu, bunas yoo fudhatan ta'e sukkaaraan dhuguu, lallaafaa adda addaa, cuunfaa adda addaa sukkaara ka qabu dhuguu. Kuni sukkaara ol kaasa. Kanaafuu kuni hin gorfamu. Inni ka biraa nyaata biraa gosa biraa gosa fayyaadhaaf namaa ta'u hunda keessaa nyaachuun barbaachisaadha. Maaliif haatis fayyaan isii eegamuu barbaachisa. Daa'imnis garaa keessatti waan isa barbaachisu micronutrient jennee ka laallu kanneen waan akka vaayitaaminoota adda addaa ka humna isaa kennu ka isa ijaaru ka isa guddisu kan hunda argachuu waan isaan barbaachisuuf nyaata gosa hundaa keessaa haati takka fudhachuu qabdi. Inni kun ka jalqabaati. Lammaffaa hanga danda'ameen akka ogeessi fayyaa isaan gorsuun xiqqoo miilaan tarkaanfachuunis ni gorfama. Fiigaan jennuun dubartii ulfaati. Garuu nyaataniitu mataa osoo hin ta'in miilumaan hanga tokko socho'uun usuu daa'ima isaanis ulfa isaanii irrattis rakkoon geessin qaamni isaanii akka socho'ee diddiriiree
inerjii kanatti fayyadamu gochuun ni gorfama. Akkaataa hakimiin isaan gorsuun jedhee wanni kaa'eefsaniif namoonni haala fayyaa adda addaa waan qabaniif nama hundaafuu takka takkaan laallamee akkaataa isaatiitti gorfama. Inni ka sadaffaa sadarkaa sukkaaraatiin wal qabatee qoricha kennina. Qorichi kun irra hedduu namaatiif insuliinidha. Yeroo ulfaatitti ka baay'ee qo'annoo yeroo dheeraatiin seeftiin isaa beekame. Fayya qabeenyaa fi rakkoo namatti hin fiduun isaa baay'ee ka beekame insuliinidha. Lilmoodhaan yaalamuudha. Lilmoo kana akkaataa haakimiin itti namaa ajajetti fudhachuu barbaachisa. Dabree namoonni gariin lilmoos kennine ka sukkaarri isaanii hin sirroofne jira. Kanaaf qoricha mitfoormiinii yogguun itti daballu hin jira. Yeroo takkas mitfoormiiniis yeroon kenninuuf hin jira. Garuu kun waan haakimiin ogeessi fayyaa beekumsa gahaa waan kanaaf qabu murteessu ta'a. Kanaafiyyuu egaa of eeggannoon barbaachisaa. Akkasumas immoo mana yaalaatti immoo wanti hakiimni jedhee raawwachuu qabu jechuudha jarreen kuni. Egaa dhibee sukkaaraa yeroo ulfaa kana yoo yaaluu dhiisne yookaan akkuma asila jenne to'annoo jala gashuu dhiisne dhibeenni ulfa sanarrattis dubartii sanarrattis fiduu jiraachuu mala maal fa'a ta'uu laata? Dhugaadha. Sukkaarri to'annoo jala hin ooliin yeroo ulfaa rakkoo haadharrattis daa'ima irrattis fida. Haadha irratti yeroo jalqabaa irratti akka inni mataan isaa akka dhiigni ol ka'uuf risk faaktarii ta'uutu mala. Adada umriin ulfaa achi deemaa deemeen haadha irratti operative delivery jennaan. Sila karaa nagahaatiin akkuma uumaatiin ka dahuu danda'an akka operaasyoonii ta'an isaan saaxilutu mala. Yeroo karaa uumaatiin dahanis daa'imni waan guddachuu maluuf miidhama qaama dahiinsaa irratti geessutu mala. Kuni rakkoo guddaa haadhaaf irra gahuu danda'u. Yeroo dhiigni isii ol ka'ee haadha takka rakkoo hedduutu isii irra gahuu danda'a. Dhiigni yeroo ulfaa ol ka'eetiin rakkoo guddaa irra geessuu danda'a. Daa'imaan wal qabatee sadarkaa umrii ulfaa adda addaatti waan argamutu jira. Yeroo ji'a 3 jalqaba wanni kuni ka hojjetuuf nama duraan sukkaara qabuufis namni sukkaara qabu ilma godhachuu hin danda'a wanni dhoorguun jiru. Garuu sukkaarri isaanii to'annoo jala oolee sanitti dhufna. Yeroo daa'imni kuni ji'a 3 jalqabaatitti sukkaarri duraan yoo jiraate yookiin jalqabuma ulfaa irrattis yoo argame sukkaarri ol ka'e kun rakkoo inni daa'ima irratti uumutu jira. Yeroo qaamni daa'imaa kun uumamu sukkaarri yoo ol ka'e uuminna qaamaa kana garmalee miidhutu mala. Wanni tokko akka qajeelaan hin guddanne akka karaa qajeelaa deemee bakka silaa kaahameef san hin geenne waan godhuu danda'uuf onnee irratti rakkoo dhufutu mala. Duudaa lafee duudaa ka silaa cufamee spinal cordiin hiddii keessa deemuu danda'u. Akka qajeelatti hin cufamne fa'a godhuu mala. Banaa taa'e spina bifida jennaan. Sammuun likkii malee guddachuutu mala. Baniinsa adda addaa uumamni garmalee adda addaa sababaa sukkaaraatiin argamutu mala. Kuni ji'a 3 duraatitti. Yeroo ji'a 3 duraatitti daawwattoonni keenyas wanni beekuu qaban daa'imni hin guddata uumama yeroo uumamaati. Ji'a 3 duraatiin booda guddataatuma deema. Kan uumame santu qaamni isaa dabalaa, kiiloon isaa dabalaa deema. Yoo san bira dabarre adada ulfi achi deemaa, umriin isaa achi deemaa deemuun daa'imni kun furdataa deema. Adada furdataa deemuun rakkoo adda addaatiif saaxilama. Bishaan garaa haadhaa keessatti hin baay'ataa. Yeroo dhalachuuf deemu sombi isaa akka silaa qajeelaan guddatee daa'imni yoo baate akka hafuura baafattuu dandeettu sanfa'a rakkoo irra gahutu mala. Osoo yeroon hin gahin ciniinsuun qabdee dubartiin takka karaa dahaatti deemutu mala. Kuni argama. Daa'imaaf yeroo dhalatus sababa sukkaaraatiin waan argamutu jira. Kuni keessaa tokko maalinni sukkaarri dur daa'imni garaa haadhaa keessaa yoo jiru yoo sukkaarri isii ol ka'aa ta'e
daa'imni achi keessa argata. Sababni sukkaarri sun ol ka'aa ta'een insuliinii ofii isaati oomisha daa'imni kun. Baay'ee oomisha. Yeroo dhalatu yeroo umbilical cord yookiin hidda dhiigaa handhuura yeroo handhuura mucaa irraa kutamu hiddi sun addaan cite. Kanaafuu sukkaarri isii irraa deemu sun hin dhaabata. Daa'imni sukkaara likkii malee gad bu'aaf saaxilama. Yeroo sanitti nyaachuu hin danda'u. Guddaa baree insuliiniin isaa burqaa ture ammas numa jira. Kanaafuu sukkaara jalaa fixa. Kun rakkoo guddaaf daa'ima saaxiluu danda'a. Kun rakkoo guddaa. Dabree hedduus ta'uu baatu daa'imni garaa keessatti badutu mala. 38 yeroo namni marti qophaa'ee bakka amma geenne jedhutti garaa keessatti badutu mala. Kanaafuu jabaatanii wanni jennee gorsinu dhibamtoota keenya bajata yeroo daa'ima argattanii fi mana araasiitiif qabattan asitti oolchaa yoo dhalate homaa hin ta'u gulukoomeetirii bitadhaa waa'ee sukkaaraan ilaalaman sani wanni nama barbaachisu qoricha qajeelaan fudhadhaa haakimii keessan bira ogeessa fayyaa bira daddafaatii amma ilaalamuu barbaachisa. Ilaalamni yeroo urfaa torbaan lamatti yeroo gabaabatti ilaalla sukkaara san sirreessuudhaaf. Maaliif yeroon gabaabaadhaa wanni inni fidu ammoo guddaa. Baay'ee guddaa waan ta'eef jechuudha. Galatoomaa dooktar. Egaa dubartoonni yeroo pireeginansii yookaan yeroo ulfaa kana dhukkuba sukkaaraa qabanii booddee gara dhukkuba sukkaaraa isa itti fufaatti guddachuu danda'a achumatti darbuu danda'a waan jedhamu jira. Ergi dahanii booddee follow up isaanii maal ta'uu qaba? Isuma na xumurra. Tole galatoomii dubartiin takka dhukkuba sukkaaraa yeroo ulfaatiin yoo qabamte gestational diabetes 7-24-28tti ka argamu kanaan yoo qabamte irra hedduun jara harki 95 ni badaaf. Garuu parsantiin 5 suni kara sukkaara established ta'eetitti yeroo masan irraa jalqabe itti fufuutu malu. Yeroo san haa badu malee parsantiin kabiraa ammoo kasanii ol ta'e of dura sukkaaraan qabamutu mala. Yeroo san haa baduuf malee riskiin sun bakka isaan riskii uummata kaanitiin waliin qixxeessu. Kanaafuu yeroo hunda of eeggannoo gochuu barbaachisa. Yoo sukkaarri eega dhalatan daa'imni dhalate booda gadi bu'ee qorichis dhaabbates duuka bu'uun ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Ka amma gorsinu torbaan 6tti daa'imni dhalate sukkaara ilaalamuu barbaachisa. Yoo qorichi dhaabbate yoo sukkaarri gadi bu'ee wanni marti irraa dhaabbate torbaan 6tti ilaalla. Badee moo jira wanni kun? Yoo jiraate achi booda akka nama sukkaara qabuutitti duuka bu'uun. Yoo badees yerootti nyaata fayyaaf ta'u kiiloo isaanii sirreessuu isaan barbaachisa. Osoo ati hin cufiin wanni takka barbaachiftuun tahimuu barbaachisutu jira. Maalinni warroota sukkaara qaban ka ulfaa'uuf deemaniif ergaan kun baay'ee barbaachisaadha. Namoota sukkaara qaban ka ulfaa'uuf deemaniif ulfa pirogiraamaan daa'ima godhachuun barbaachisaadha. Kuni maaliif sukkaarri yoo hin to'atamin rakkoo roof jenne san ji'a 3 duraatitti rakkoo sanniiniif isaan saaxiluutu mala. Folic acid fudhachuu barbaachisa. Sukkaarri to'annoo jala ooluu barbaachisa. Ija isaanii ilaalamuu barbaachisa. Kalee isaanii ilaalamuu barbaachisa. Kuni prenatal care before pregnancy. Ulfaa'uu dura waan itti qophaa'antu jira. Sukkaarri to'annoo jala oolee folic acid fudhatanii dhiinii to'annoo jala oolee ijji isaanii nagaa ta'uun beekame kaleen isaanii nagaa ta'uu beekame ogeessi fayyaa isaanii amma rakkoon hin jiru yoo daa'imas godhattan amma hin dandeenya isaaniin jechuun barbaachisaadha. Irra hedduun garuu kana osoo hin godhin ulfaa'ee dhufa. Yeroo takka rakkootu argama. Ayyee ibsa guddaa nuuf gootaniif guddaa galatoomaa. Egaa yeroo booddee immoo macaafa isin akka asooseeshiniitti barreessitan irratti walii wajjin akka dubbannu abdii guddaan qaba. Macaafa waa'ee dhibee sukkaaraa irratti barreessitan ni jira akka asooseeshiniitti afaan Oromootti hiikamee akka jiru natti himtanii jirtu. Gara booddeetti isa walii wajjin akka ilaallu abdii guddaan qaba. Ammasittuu maqaa daawwattoota keenyaan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Ulfaadhaa dooktar. Galatoomaa isinis.